Amma booda olaantummaan garee tokko biyya kanatti uumamuu danda'u. Olaantummaan garee tokko biyya kanatti uumamuu hin danda'u. Kana jala muranii himuun barbaachisaadha. Signaling is very important politika keessatti. Itoophiyaan kaleessaa deebitee dhufu. Hin deemtu. Sirnoonni kaleessaa, sirnoonni cunqursaa kaleessaa, sirnoonni olaantummaa garee tokko abadan gara fuulduraa deebi'anii dhufuu hin danda'an. Akka hin dandeenyetti gadi fageessinee awwaallee jirra. Tokko kun ifatti walii himamuu barbaachisa. Abdiin biraa akka hin uumamne. Lammaffaa ce'umsa keessa waan jirruuf waan yeroo hunda dubbadhu jira. Ilmi namaa uummanni bilisummaa barbaada. Ni qabsaa'as. Bilisummaa garuu nageenya wajjin barbaada. Bilisummaa argatee nageenya yoo kadhabu taate, bilisummaa argatee lubbuun isaa, lubbuun maatii isaa, lubbuun qabeenya isaa, nageenya qabeenya isaa gaagama yoo qabu taate yeroo hundumaa bilisummaa isaa san lafa kaa'ee nageenya isaa barbaada. Liberty and security goes together. That nalmi nama security and liberty keessa tokko filatu jettee security filata. Biituun gara filannoo sanitti deemaa jirti. Kanaaf humna nageenyaa cimsuun keessattuu humna odeeffannoo cimsuun barbaachisaadha. Hiree kanatti akkuma reefu jetti maddi rakkoo kana hundaa siyaasadha. Siyaasa naannoo Amaaraa, siyaasa naannoo Itoophiyaa sirriitti gadi bu'anii fakkeessuudhaan wal sossobuudhaan osoo hin taane sirriitti gadi bu'anii dhugaadhaan wal amantaa uumuudhaaf karooraaf karaa waloo uumuudhaaf irratti hojjetuu barbaachisa. Kana EPRF akka PRDFitti jidduu isaatti kan walgahii isaa muraasaa taa'ee ejjennoo kijibaa gadhiisee baasu kana osoo hin ta'in seriously taa'ee waliin haasa'uu barbaachisa. Hoogganoonni fi hayyoonni saboota hundaa immoo waliin ta'anii waliin mari'atanii biyya tana waliin itti fufsiisuu barbaannu moo barbaannu yoo ka barbaannu taate haqa walii osoo hin dhiibin wal shakkiidhaan lolaaf walirratti osoo hin qophaa'in akkamitti deemna kan jedhu mari'achuudha barbaachisa jechuudha. Kana mari'achuudhaaf amma hireensaa guddaadha. Humnoonni nageenyaa immoo humnoonni nageenyaa kaleessas rakkoo kan uume maxxantuu siyaasaa deemanii deemudha. Humnoonni nageenyaa professional ta'anii nageenya biyyaa birmadummaa biyyaa eegsisuu irratti of danda'anii cimanii ijaaramuu danda'uu qaban. Qondaalota waraanaatiif ergaa guddaatu godhame. Yeroo isaan ibidda dhaamsuudhaaf namni akka buqqaane hafaa jiranitti hoogganaa eenyummaa nama sanii qofa miti. Hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa irratti wanni fuulleffatame sun ergaa dabarsuu qaba. Biyya kanaaf raayyaan ittisa biyyaa hagamta akka barbaachisaa akka ta'e mataa raayyaa ittisa biyyaa sana yoo ka buqqaasan taate kan rukutan taate raayyaa ittisa biyyaa kana laamsheessuu dandeenya yeroo raayyaa kan kaame jechuudha. Kanaaf weak link kan jennuun rakkoon akkana yoo uumamuu danda'e projectioniidhaan akkamitti irraa kan jedhu raayyaan ittisa biyyaas nageenyis sirriitti irratti hojjetu.